ያያል አንቺ ደግሞ እየለመንሽ ስለነበር አይሆንሽም በግድ እንደሄደ ነው እሱ የሆነው አንድ ነገር እንገሽ በግድ ከእጇ ፈልቅቀሽ እንደወሰድሽ ምናምን ነው ማንንም የሚያውቀው እኔ ብቻ ሳይሆን ሚዲያ ላይ የሚታወቀው የለም እኔና አብርሃም ኦሬዲ አንድ አመት ሊሆነን ነው ገባሽ አይደለ እናንተ ናችሁ ቆም ብላችሁ ብታስቡት ሩታ ናት ልጇን እያመጣች አንድ ጊዜ እየለመነችው ያለችው እንዴ ልጅ ቢወዳት ቢያፈቅራት እኮ ይመለሳል አይደል እንዴ ወይስ እሺ በዚህኛው ቀመር ነው እናንተ እሱን ይመለሳችሁት እኔስ ምን ያህል እሱን ላጣው እንደነበረ ምን ያህል ተረዳሽኝ ይኸውልሽ ፍቅር ቆም ብለሽ የምታስቢ ከሆነ በልመና ነው አንቺ የመለሽው ኦኬ ከሷ በላይ የሚለምናል እንዴ ስንትና ስንት አመት ሙሉ እየለመነች ነው አይደል እንዴ ሶሱ ቢወዳት ቢያፈቅራት እኮ ከሷ ጋር አይቀጥልም ማለት አንቺ ሜቢ ሉን ታይዞት ነው ብለሽ አስቢ ሲቀጥል ደግሞ የሷ መለመን ያንቺ መለመን ይሄ አንቺ ለምን አቤት ኡርደቲ አነከ ኡርደቲ ጀራ ከናገሩ ይጆለ ሲንጂቢሲሱ ጅራ ዱካ አኔ አክ ጆሌ ተና ሲንጂቢሲሱ ጅራ ከንዱበርቱማ ሲንጂቢሲሴ ዱጋ አክ ፖሴት ጆሌ ተና ላልተኔ ይቹለ ani yeroon aaroon irraa dubbadha garuu isaan irree ilaaluun barbaadu yeroo hundan hordofuusin ilaalu sanii subscribe isaaniit illee hin qabu garuu yeroo tokko tiktok gara osuma walii gad deemu yoon argu waan isaan inna aarsaniif kanan narra viidiyoo isaan irratti hojjedhe jechuudha bakka waan isaan hojjetan hundi sagaagalummaa yookiin gaa'ela ofiin kabachiisne kan dhaloota waan gaarii barsiisuu hin dandeenye bakka aadaadhuma yookiin kaalcharuudhuma Itoophiyaa keessatti hin argamne yeroo isaan agarsiisan kana na aarsuu dhugaa waaqayyooti. warreen isaan hordoftan warreen dhugaa waaqaa isaan jala mee view isaanii ilaala daqiiqaa sa'a tokko dongooti daqiiqaa walakkaa keessatti yookiin 20 keessatti view isaanii meeqa akka ta'udha ha jedhee kan eeggatu jira jechuudha ijoolleen especially ijoolleedhuma biyya arabaa jirtanidha baay'inaan dhugaa waaqaa tokko lama odoon taane ijoolleedhuma biyya arabaa jirru kana view isaanii kan akkasitti eenyu jedhu kana maalirraa barattu dhuguma waaqayyooti maalumatti irraa baratama ijoollee kana tokko isaanii wala fiqir wala hermeela wala ruutaa ana akkamitti dubartiin kabajoo fi ofiin kabachiisne maqaa gooftati ishiin likiskisi haa ta'u inni waanuma fee haa ta'u kaa dhiira mitiire ishiin akkamitti of qoye anna dhibe dhugaa waaqa diraamayuu yoo ta'e ijoolleen korriilii dhugaa ta'uu yoo baate yeroo inni ishii bira deemee dhufu yeroo achi as deebi'u ishiin taqabbaltu yeroo inni achi dhaqu ishiin of taqabbaltu namichi iddoo sadanuu hin deemu. ኖርማል በቃ ይወችስ ሩታ ብረስ ወደቀ ኖርማል ሄርሜላ ብረስ ወደቀ ኖርማል ፍቅር ብረስ ወደቀ ኖርማል ዱጋ ቀማል ዳሎታ በለች ትጎሩ ዱጋ ዳሎታፍ ማል በርሲሱ ጀርጉ ዳሎታፍ ማሉ መደበርሳ ጅሩ ሞ አዳ ኬኘቱ ከና ኢጆሌ ዱባ ዱፈን ከና በርሲሳ ጅሩ ያኒ ወከያ ኦሶ ወር ሰብስክራይብ ጎተን ሰብስክራይብ ኬስን ራዲፈተኒ ቪው ሳኒ የሮሳን ፖስት ጎደን ኤግደኒ ወር ከሰት ቪው ኤኙ ጀተን osoo biraa eenyu bakka waan daawwatan baay'ee jira waan YouTube irraa baratan waa baay'ee jira wanti miidiyaa irraa baratan waa baay'ee jira garuu isaan kana waa takka fayyenne kan dhalootaaf hin taane kan gaa'ila hin kabajne kan sagaagalummaa barsiisan kan waan hin taane dhaloota dhufan barsiisan kan aadaa biyya keenya irra hin jirre waan nurraa hin deemne kan Itoophiyaawinnatiin ibsine kan isaan agarsiisan kana yeroo akkasitti uummanni garuu gwaaggo'ee eegee akka waan barumsa gaarii irraa argatu daqiiqaa 15 keessatti view isaanii akkasitti ol baasu namoota waan gaarii hojjetan waa meeqa jira namoota waa meeqa barsiisan YouTube kanarra waa meeqatu jira isaan garuu view isaanii hin jiru garuu warreen kana hojjetan warreen abalu narraa fudhatte abalu qoricha itti godhe abalu maalii ta'e abalu kana na godhe warra jedhu kana yeroo akkas ta'u baay'ee nama dabba dhugaa waaqa amma Abrahaam irraa warreen dhiirotaa example dhiironni lafaa baan yookiin dargaggeerroon maal barata Ruutaa fi Hermeela fi Fiqir irraa shamarran lafaa dhuftu dubaroonni xixiqqoo maal baratu ani dhaloota garuu daa'ima godhatanii daa'ima hin qabu garuu daa'ima san boruu fi miidiyaan kun hin badu isaan osoo waan fayyee ta'anii akkamitti ilmoo ofiitiif waan gaarii hin dabarsine akkamitti dhalootaaf waan gaarii hin dabarsine uummatni akkamitti dhugaa waaqa dur shaggaa turan jedhan warreen isaan hordofan kaa garuu amma akkanatti badanii gaa'ila irratti kaan taane sun deemee mana sireetti dubartii biraa wajjin qabama as deebi'ee tana tun immoo yeroo as deebi'een isa wajjiniin araaramte kun maal tacamaallaqe dhugaa waan tacamaallaqe waan aadaa fi safuu cabse dhugaa waaqayyooti Itoophiyaawinnatii waan hin ibsin safuu kan cabse kanarraa maal barataa namni isaan daawwata sanuu situ kadhate sadan keessanuu kadhattuu lim jetta ani dhiirri Abrahaam malee biyya keessa hin jiru ta'een beeku fiqiris taanani kan yeroo daa'ummaati yeroo barattanii yeroo xixiqqoo taataniitti jaalalichi inni darbe bakka paastira
wanta haaraa miti ammaa miti kan wajjin turte yookiin immoo akkuma jedhan sanuu dhalayyuu yoo qabaate yoo kabajni waliin jiraate malee ruuttanuu waan isa duwwa deemtee akkanumaan maal daa'imtee abbaa malee hin guddattu moo daa'imtee haadha malee hin guddattu jennaan jenne malee. Namseen jira gaafa guddate mucichi hin beeksistiin bakka normaal no. Dhala walirraa qabu daa'ima gidduu jira daa'ima takka rakeetaa gudii maal qabdu sin garuu fiqir immoo acabcaabii sobduu kantuu dhugaa kantuu waan safakkaattee tashlaxallaxach bakkee ishiin fakkaanni galte amma nama mana argaa gashitee suuraa kaastee viidiyoo irraa waraabbatte maaltu biratti si hafee bifteeti yoo ta'e laayifii duraa yeroo ijoollummaa dabarsite wajjin kanatti as deebitee maa maqaa balleessite. Hermeellaa yoo ta'e yoo inni takka basee bakka barbaadetti harkas akkasee dadhabeen nufaa hin araarfata normaallu maatii qabditee maatiin qabdu ta'e obboleechi tokko kinuma maddiishii jira nu arrabsiste jedhaan masumaa hin qabdu ishiin. Dhugaa akkamitti kana caalaa akkamoo ta'etti agarsiisa kaa namicha irratti deemitu dubartii biraa wajjin mana sireetti qabame akkamitti yoo tuffatu deebi'ee immoo viidiyoo gubbaa viidiyoo fuulduratti dhungachuuf akkasuma dhugaa waan dabbaru isa booda immoo situ kadhata malee inni sin barbaadu fiqir maaltu si gashii kana keessa sirrii maalumatu ishii dhibe sunoo ta'e achiin teekistii keessan naa barreessa sin barbaada jedhe na barbaada si barbaadu dura maaliif walii taabifte jireenya kee maa diigde dhugaa waaqa. Sin barbaaduun waraqata baattee kan duuba deemaa ture narraa samaana narraa buusee sin barbaadu kan jechaa jure ruutta gaafa inni immoo gara dubartii biraatti deemu immoo kiyya akkamitti asirraa deema daa'imti si gidduu maal daa'imti gaafa ati garaatti baattee waraqata narraa tarsaasi jettee duuba deemtu akka dhalatu hin beekne moo normaallo. Kanaafuu waan dhaloota barsiisu waan hin qabne odoo illim godhanii eenyu isaanii sooshaal miidiyaa kanarraa isaan balleessanii dhugaa. Wanni nama arsummoo daqiiqumatti gara tiktaakii gara kaanii miidiyaa hundarratti dhaloota bubbee nuun jedhan silaa dhaloota bubbeeti. Dhaloota xaamii yoom taane dhugaa dhaloota tiktookii malee waanuma barumsa takka ijoolleen kun erga viidiyoo isaanii ani gidduun yeroo natti dhufa viidiyooma isaanii waan irraa baratti waanuma irraa qalbeeffattu waanuma irraa hubattu hin jiru. Inni achi dhaqee achirratti jaalatee maalii ta'e abaluu wajjin bule hermeellaa bira dhaqee fiqir. Indamu lama ture amma 3 ta'an afuraffaanis ganaa qaxxaayin jirta. Min gudii akkamitti garamee dhuftan dhugaa waaqa. Biizinasa soo ta'e waan uummanni jaalatu waan dhugaa ispeeshaalii waan uummatni namarraa jaalatu erga miidiyaatti baanii wanti hojjetamuu malu waan namni sinirraa baratu dhaloon dhufu waan baratu ta'uu qaba malee maallaquma laattanii yoo diraamas ta'e jiraate dhugaa waaqaan ta'u kun. Waan mantaane akkamitti namni waa baay'ee namoota baay'ee jiraama kan haadha manaaf abbaa manaa ta'anii yuutuubii hojjetan waan gaarii kan dhaloota boru dhufuuf kan dabarsa waa baay'ee hojjetantu jiru. Sin garuu maallaquma laaltanii yookiin qarshii dhumaarraa argamu kana jettanii abaluu wajjin bule abaluu akkana ta'e ani dubartoonni sadan immoo ispeeshaalii rikkaash dubartii rikkaash akka keechanii kan maqaa dubartii nyaate hin jiru. Dhugaa dubartummaa ta'uyyuu nu jibbisiistan. Fiqir kan dhugaa 5-6 duraas deebistee kiyya ta'a bannaatish kan inni namichi mana haadha ilmoosaa kabajuu dadhabee walii gadi talkasa akkasu siif immoo sadaffaan maal siifta. Walitti banyuudha qimii duraanii walitti baatu ijoollummaa koo maali habibtee deecheeyyuu dhamtee atis ergasii ergasaan adda baate. Wanta harammaa inni bakka atis ilmoo godhatte innis gara biraa carraadha kan nu yaadne don taane gaalli kan waaqayyo nuuf laatetu ta'a. So kanaafuu isin already tootaalii wantoonni isin dhaloota barsiistan hin qabu. Viidiyoon keessan barumsa waan qabu. Ooma garuu ijoollee duuba dhuftuuf kana taadhaa maqoo yaanan kan dhibe gaayilli akkanatti bareeda garanatti yoo gurtan akkasitti yoo irratti sagaagaltan gaayila irratti yoo gaayila dabaltan dubartii irratti dubartii yoo ooftan kana barumsa ta'uu isaati amma kan nu dabarsaa jirtan dhibeen ikkoo.
Nageenyi Waaqayyo faraarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo warreen YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan bakka jirtaniif lafa jirtan hundatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Warreen mana kootti haaraa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa, share gochuu yaada keessan comment section jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Obboloota koo qaqqaalii lafa jirtan hundatti nagaanaa ta'aa isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoo kanarratti yaada qabdanii fi waan dabarfachuu barbaadan comment section jalatti barreessuu hin dagatinaa. Fayyaa naa ta'aa, lafa nagaa naa ta'aa.